Namoonni kaan milkaa'ina barbaacha halkaniif guyyaa deemu, kaan immoo milkaa'inatu halkaniif guyyaa barbaadee isaan argata. Dargaggeessi kun Saamu'eel Baay'isaa jedhama. Oromiyaa State University osoo baratuu xumuruuf koorsiin 3 yoo hafu dhiisee gara Dubaay deeme. Kaayyoon deemuu isaa haadha isaa dabalatee maatii isaa gargaaruuf ture. Dubaay akka deemeen dhaabbata ijaarsa Taayiger jedhamu tokko keessatti qacaramee hojii ijaarsaa hojjechuu irratti bobba'e. Mindaa diraamaa 800 hanga 1,000 hin caalleen baatitti kan hojjetaa ture. Guyyaa tokko waatu dhalate. Hojiirraa oolee awwaaraan makamee bakka hojii isaatii ba'aa osoo jiru nama adii konkolaataa qaaliidha jedhamu Lamborghini oofaa isa bira darbuuf jedhu Saamu'eel itti jedhee xiyyeeffatee ilaale. Yoo kana namichi konkolaataa sana oofu maal ilaalta jedhee konkolaataa isaa akka qabu godhee gaafate. Innis konkolaataan kun qaaliidha, biyya kootti argee hin beeku, kanaaf ilaala jedheen. Namichi asnatti siqii haasa'e jedhee gara foddaatti akka siqu gaafate. Innis itti siqee foddaa banadhuu seeni jedheen. Saamu'eel awwaara akka qabuu fi bakka hojiitii ba'aa akka jiru itti himee namichi homaa miti, kun hunda caalu nama malee konkolaataa kanaa miti jechuun akka keessa seenu isa taasise. Erga seenee waliin taphatee Saamu'eel battala sana nama kolfuu fi waan arge nama raajeffatu ture. Namichi kun viidiyoo gabaabduu tokko isa waraabaa ture. Konkolaataa humnaa ol saffisaa yoo ari'u Saamu'eel sodaatee naaf dhaabi jechuun yoo gaafatu miirota adda addaa agarsiisaa ture. Daqiiqaa muraasa waliin taphatee biraa bu'e Saamu'eel. Namichi viidiyoo waraabe sana Instagiraamii fi miidiyaalee hawaasaa kan biroo irratti gadi lakkise. Dinqisiifannaa fi jaalatamummaa guddaa horate. Yeroo xiqqoo keessatti viidiyoon Saamu'eel Baay'isaa miiliyoonotaan laallame. Saamu'eel nama gatii qaaliin barbaadamu akka tures namoonni bebbeekamoon viidiyoo kana daawwatan dubbataa turan. Namichi Eriik jedhamu lammii Kaameruun ture. Dubaay keessa jiraata. Beeksisa hojjechuun kan beekamu yoo ta'u, viidiyoo Saamu'eel kana argee Saamu'eel iyyaafachuu jalqabe. Miidiyaan qaamaan iyyaafachuu itti fufe. Saamu'eel nama miidiyaa hin turre. Dhumarra viidiyoo inni jalqaba itti lakkifame yuunifoormii dhaabbata ijaarsa keessa hojjetu Taayiger jedhamu uffatee waan ta'eef maqaa dhaabbata ijaarsaa sanaan barbaaduu eegale. Namichi lammii biyya Kaameruun Eriik jedhamu. Bakka dhaabbatichaa argatee hojjettoota dhaabbatichaa argee suuraa fi viidiyoo itti agarsiisu nama kana beektuu jedhee iyyaafachuu eegale. Akka beekan itti himanii Saamu'eel waamanii wal agarsiisan. Namichi argachuu isaatti guddaa gammadee yeroo waamee dubbisu Saamu'eel homaa hin beeku, nama akkamiiti akka isa dubbisu wallaale. Viidiyoo isaa gadi lakkifame itti agarsiisee yaadachiise. Eriik waggaa 8 dura akkuma isaa hojii humnaa hojjechaa akka turee fi amma nama beekamaa fi abbaa qabeenyaa akka ta'e itti hime. Saamu'eel nama qaalii fi waliin hojii beeksisaa hojjechuuf akka isa barbaadu itti hime. Fuudhees deeme. Uffata isaa, rifeensa isaa, ilkaan isaa midhaaksanii mul'isuuf abbootiin qabeenyaa gaafii tokko malee ispoonsara taasisaniif. Saamu'eel kunuunfamees hin beeku, hin barres, kanaaf baay'ee kunuunsamuuf hin jaaladhu jedhee dubbataa ture. Eriik dabalatee namoonni adda addaa gurraacha beeksisa hojjechuuf ta'u akka ta'e yaada kennaafii turan. Yeroo ammaa kana hojiin hedduun gara Saamu'eel dhufaa jira. Nama qaalii ta'uun barbaadamaa jira yeroo ammaa kana Saamu'eel miidiyaa gubbatti.